fuudhe kun yoo garuu dhifama nagatti durbummaa yoo irraa fudhachuu hin danda'ini. Durbummaa ishee kana irraa fudhachuu yoo hin danda'ini nama aantota isaa kan abbootiin jara sanii lama hin gara'a. Abbootiin kanatti kennanii. Abbootiin isaanii lameen obboleeyyanii. Akkasuma. Miciyoo tana kannaniif. Garaa lamaan obboleewwanii miti sheef. Dhiiraatu obboleeyyanii. Dhiirrillee obboleewwan waliin dhalatte osoo hin taane abbootiin jaraa lamaan gara abbootiin dhiira kanneen lamaanii garaadha. Abbootiin dhiira lameenii obboleeyyanii. Gara. Eeywa. Haya, miciyoo dubartii takka immoo gurbaan fuudhee dubrummaa irraa fuudhuu dadhabe. Durbummaa fuudhuu dadhabe. Ayyee. Durbummaa irraa fuudhuu dadhabnaani obboleessa isaa kan mana ka adeera isaa kanaa kan irra jabaadha. Isa itti erganii inni durbummaa irraa fudhate. Garuu inni halaali isaa wayii hin taane akka tun jechuu barbaadeet inni eega durbummaa isii irraa fudhatee duuba biraa kutaa waan taateef kun deebi'ee waliin jiraatee ilmoo waliin qabu jechuudha. Fayyaade gaafii bareeddu wanni kun hedduu gartee ni jira baadiyyaa keessa. Dubbiin gartee dubrummaa dubartii wayita gartee dubrummaa irraa fuudhuu dadhabee dhiira biraatti fidan. Dhiira biraatti fidanii dhiirti biraa gartee dubrummaa irraa fudhattee inni wajji rafa. Wahaadaa jaahiliyyaa gartee dur arabni godhuu ture. Jaahiliyyaa dubartiin takka gartee dhiira 10 hojii halkan tokko raftee bishaan kakamii akka ilmootti hafe hin beeytu gizee gartee ilmoon itti haftee eega deeyse booda dhuftee kurnanuu yaamtee kaabaluuti itti kakeessa dasisi jee gartee itti ciirkifti jechuudha. Kun amma intala takka gurbaan tokko dubrummaa irraa fudhachuu yoo dadhabe akka ta'etti yookaan dawaa gartee godhaniifi wallaananiituma gartee dubrummaa abbummaan nikaa godhate halaal kun irraa fudhachuu qaba malee wannummaan gartee kabiraa fidanii kun wayii gartee kattees korbeessa gartee re'ee biraata wababsuuttaan intaan wanni kanaan daleetu kuni haraam callaa namni biraa dhufee zinaatti godhee dubrummaa irraa fudhachuun وهذا ليس من الشريعة وهذا ممنوع كن يدو غرتين دلغم ونكنا ندلغم جاهلية حتى الآن أما اللي غرتين والروانا كسي ونوجر تنافو ونغن دابجو قبدي ونكنا جرتو وهذا ممنوع غرتين أورغا شريعة إسلامات اللي أورغا غرا برات غرتين عادت اللي نجر ونكنا نمني برات وفيو إني دلبي وانا كنا قرون انتو أيه أيه جزاك الله خيرا نتلمتها قبل. أيه.